Asuma argafuune kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota obsiyamboo akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kiyyaa galata waaqayyo isa nagaa keenya baay'isee Yesuus Kiristoosiif galanni haa ta'u jechuun jaaladha. Akkasumaan har'a waan sammuu kiyya fataana godhee fataa isin gochuun dhufee jechuudha. Innis maali yoo jettanii yaani jalqaba viidiyoo kiyya like, share, subscribe godhaa asumaanis barumsa tokko isinii dabarsa jedhee Habdiin qabaan isiniin jedha nagaa fi ayyaanni haraara waaqayyoo bakka jirtanii haala jirtan keessatti isiniif haa baay'atu. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo hordoftoota obsiyamboo jalatti argamtanii akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kiyyaa galata waaqayyoo rabbi galanni haa ta'uun isiniin jedha. Har'a wanti isiniif qabadhee dhufe kaa wanta fataana godhee guyyaa guutuu kolfaa oolee jechuudha dhugaa waaqayyoon isiniin jedha. Guyyaa guutuu kolfaa oolee. Yani lakka akkuma nama boochisan nama kofalchiisuun isin jira kan jedhamu jechuudha. Fataa jedhee ooleen isiniin jedha. Kanaaf immoo maafanii hordoftoota kiyyaan bakkeeko maafan hordoftoota kiyyaanii engeenye jedhee ani isinii fideen isiniin jedha. Maayikii kana gaa jooko leenjii isaa hin qabnu kanaaf nurkaa bubbu'an isiniin jedha. Kanatti taasisuudhaan maal jechuun dhufiseetan har'a dinqiidha jettu dinqinnaa taamir ta'ee jechuudha dinqinnaa taamirii ta'ee innis maalidha jettanii himuudhaan muuniin dhugaa waaqayyoon isiniin jedha baay'ee na kofalchiise baay'ee na kofalchiise bilbilli kun tobanee sin dhageessisa ture maal godhu lachittu annaandumaafuu arra madaamii kiyyaa naa dawwaltee maaliif naa dawwaltee yuutuubii kiyya argitee jechuudha yuutuubii kiyya argitee naa dawwalte maal jetti isaaka maalan jedhare isiniin jedhi maalan jedhani waanan jedhu dhabee lakka ati heerumuudhaaf nagattee galtee naan jette yaani ajaa'iba egaa rabbi dubbachuu baay'een garramame lakka nuyi isaan kan itti nu yaadani akka waan heerumuu hin dandeenye akka waan bultii dhaabbachuu hin dandeenye tooyin immoo akkuma bakka jira miti egaa akkuma isaan sarraatanyaa ta'anetti akkasumatti waan jiraannu itti fakkaate kan jedhamu baay'ee tokko dhugaa waaqayyoon isinii jedha nagarrame jechuudha nagarrame an jalqaba akkuma beekamu garuu asuma dhaamsa isinii godha ijoolleen mana madaamii keessa jirtan amma bilbila ijoollee taabileetii wantoota garaagaraa irratti yuutuubii waliif taphachiisaa yuutuubii waliif ilaalaa jirtan irraa waaqayyo irraa of eeggadha. Ani amma fakkeenyaa fi akkaataa niitiin kun itti yuutuubii kiyya argite jechuudha. An jalqabuma yaani yeessota yaani ani fi ishiin akka ormaa wayin akka madaamii fi sarraatanyaa otoo hin ta'in waan barbaade raawwachuu hin danda'a. Bilbila ijoollee of bira fuuchee irratti ijoollee subscribe godhaa sa'aatiin taphachiisaa ofii kiyyaaf illee akkasuma subscribe godhadhee maqaa ijoolleetiin yuutuubii meeqaan tabileet isaan irratti banee jira jechuudha. Kanaaf ani subscribe ofii kiyyaa godhadheera. Akka carraa ta'ee yeroon deemu subscribe kiyyaa irraan kaasa jedheen ture. Isaan ofii kiyyaa bilbila ijoollee irratti subscribe godhadhe sana irraan kaasa jedheen ture. Garuu innaa gara biyyaatti deemu kaatu inni achitti raawwachaa turte sun sammuu keessa hin jiru jechuudha. Wanti duraa yaadaa ture sun jalqaba immoo dursee hin balleessine waan ta'eef jechuudha. Kanaaf obboloonni keenya mana madaamii keessa jirtu. Bilbila ijoollee booddee taphachiisee irraa dallatamnaa mijettanii adaraa waaqayyootti waliif hin taphachiisina yaani jira miti reega wal gargaarsaaf jecha hin goona namni hin godhu jedhu meebi akka carraa ta'ee ijoollee madaamota isaanii sodaatan yoo inni immoo ishiin ofitti hin bunne yoo ta'een alatti ijoolleen madaamii faana walii galtee qaban walii faana haasa'anii ijoollee isaanii faana walii galtee qaban wanta kanaan raawwatu. Kanaaf ijoolleen akkasii of eeggadhaan isiniin jedha. Amma immoo batalaa mana barumsaa cufaa jira. Ijoolleen tabileetii ishii qabattee oolti. Kanaaf isiniin jedha ani warra madaamii kiyya dawwaltee dhukkeen irraa kaastee dhukkee irraa kaasee isiniin jedha innis simboo yaani nagaan egaa simbiruutaa jetti beektu simbiruutaa jetti har'a immoo bakka simbiree lakkaasee heerumuudhaaf galtee natti falattee mana. Ammatti na gubdessi gubuufanii jedheen kaanis. Ammatti na gubdessi gubuufanii. Jedhee ukkee irraa kaasee achumaan weesaappii kana irratti hin banee ture bilbila biyya sanaatiin jechuudha. Amma oonaan irratti hin cimne ammayyuu abdiin kutanne jechuudha. An fakkeenyaaf ji'a 3 gahe. Lamin ji'a 4ffaa kun deemaa natti fakkaata.
ji'a sadii ga'e jechuudha. Ammayyuu garaan kutan. Amma onaa weesaappiin bilbila isaaniitiin bani narratti hin cufne ture. Har'a maal gooti? Amma daaretti bilookiin godhen ture jechuudha. Bilbila isa tokko irratti weesaappii. Daaretti ishiin bilbiltee sammuu cinqii keessa nagashinaan bilookishii godhe jechuudha. Daaretti jechuudha. Innaa achiin karaa weesaappii bilbila isa tokkootiin na argatti. Bilbila kanarrattiin immoo dhugaa rabbii dubbachuu fi bilbila kanarrattiin biyya sanannaan jiruun weesaappii irratti bane. Weesaappii irratti banee ture jechuudha. Bilbila isaanii qafoo siimii biyya sanaatiin jechuudha. Edda dhufee sirraan jijjiirre. Isumatanii darbee fayyadama ture. Garuu amma narratti bilbiltee deebitee kana weesaappii ishii narraa cufattee garaa ishee kutattee jechuudha. Kan garaa ishee kutee immoo maalidha? Eerumuu kiyya waan argiteef jechuudha. Ishiin namni keessatti salattis ta'e namni tokko dadhabbiisaa yaani yoo dadhabe yoo hojjate galee biyya isaa keessatti itti boqochuu fi akkuma lama eerumuu fi ilmoo argachuu fi garuu namni Itoophiyaa keessas ta'e biyya harabaas ta'e namni sammuunsaa namni namaaf hojjate garba ta'ee tafa jedhee barreesse qoy eewuu ta'ammoo omiitti namaaf jiraata jedhee barreesse idimee isaa dirasee hojjete maam namni garuu akkasitti yaada. Kan arabaa qofa miti kan namni keenyas akkanuma. Biyya Itoophiyaa keessatti sanuma. Ati attee mana namaa galtee dadhabbii kana dadhabee hojjedheen warra kiyya ofii kiyya jireenya kiyya jijjiira jettee mana namaatti yoo galte biyya Itoophiyaa keessattis akka gadaantummaattis ilaalu akka garbittiittis ilaalu jireenyuma gonkumaa waan makka dhala namaatti uumamtee jireenya mataa keetu jiraatti iyyuu hin se'an. Garuu maaliif? Amma uummatti ilaalcha addunyaa kanarratti namaaf qabu. Iyyee seessa deemee hojjetee amma yeroo amma isaaf danda'ame hojjetee hin jiraatin hojjedhee barreesse. Dhugaa waaqayyo ni girramtee miti ni girramte baay'ee tokko na garramte. Nan kolfe rabbi nan kolfe maal dhaabadde akkana fufeeteen jedheen isheedhaan jechuudha. Nan waraaba'een akka carraa bilbilli wanti hin qabu sagalee boosii isatti waraaban hin qabu. Malee kolfaduutu jechuudha jecha ishiin jechaa turte. Namni boosii ishiin jalqaba naa kaa'aa turte bilbila isa tokkorra jira. Booddee waraabee isin ageessisuu yoo inni immoo isinitti agarsiisuu hin danda'a jechuudha. Innaa akkasittiin madaamin kiyyarraa surprise nagoota surprise taate jechuudha. Innis maalidha hojjettanii akkasittiin irratti daawwalte. Yaani amma unaa na eegaa turte. Gar miskiina wallah. Miskiina wallah yaani ibsaan badee jira jechuudha. Yaani ibsaan badee jira garuu yaani iftisaa waan qanna sun fakkaatu. Kanaafi akkasumaan obboloottan kiyya biyyoon madaamii keessa jirtan. Ishiin sawwaduuf kaati ishiin jechuudha. Garuu isin immoo ishii dursaati ishii shawwadaa. Mana abbaatu maal abbaa ishiitiif jireenya hin qabnu nuyi. Indi jiraachuu hin dandeenyu nu qoy. Haa iyyoomnu, haa rakkannu, haa beelumnu, haa dheebonnu. Biyya keenya keessatti jiraachuu hin dandeessan eeyyuu jedhee barreesse qoy. Eessatti barraa'ee jira? Gowwummaa keenya malee. Dadhabbina keenya malee. Biyyi biraa nu caala qabdii jireenya qoy. Ayiiwwa. Amma ijoolleen achi deemnee gallee jechuudha. Dhugaa waaqayyoo isin jechuuf of jajuuf ta'uun ta'in warreen achitti maal akka taate dagattee biyya keessatti yeroo galte of dheeressitu jirti. Shamarreen jechuudha. Achitti garuu maal taatee jiraachaa turte? Innaa Itoophiyaa keessatti geessin dagatti. Maaliif namni akkas ta'a garuu? Maaf of dheeressitu? Gadi jedhaa jiraadhaa. Isin dur jiraattan jireenyuma isa dur jiraattan. Jiraadhaa jechuu koo miti. Yoo of jijjiirte, yoo maatii kee jijjiirte, garuu nama ol ta'een jiraadha jechuu dhiisiiti akka namaa ta'iti nama fakkaadhuuti jiraadhu. Waan nama argate hin dhabeen nama ol ta'een jiraadha hin jedhin. Gonkumaa biyya lafaa kanarratti nama ol ta'een jiraadha jettee yaaddee jireenya kee dararta taanaan macheen biyya gandaatiin baatu biyya gandaatti dararamaa hafta. Garuu nama faana wal qixxaadheen tokko ta'een akkuma namaatti bahee galeen akkuma namaatti rafee ka'een boqodha jireenya kiyya gaa'ela kiyya dhaabbadha ilmoo hargadha jettee yaaddee karoorsita taanaan wanti biyya gandaatti si hambisuu hin jiru. Jireenyi Itoophiyaa keessatti hin jiraatamu. Ani kan na ajaa'ibu gowwummaa keenya malee dadhabina sammuu keenyaa malee abbaa fi haati keenya warreen durii biyya alaa deemanii nu guddisanii. Biyya alaa deemanii nu guddisanii. Mee gaaffii isinitti haa ta'u. Yeroo tokko amma fakkeenyaaf yaani deemee gale
maa deemtuu siniin jechuu kiyya miti maa deemtanii jechuu kiyya miti deemuu waan ma jiru achi tafuu no maali achi tafuu buchaayyuu miti in dhuftammoo maan innati dhibbarra of keessu yoo gadi jettee abboomamtee akkum dur jiraattu ta'u immoo akkuma ijoollee Itoophiyaa keessa jiraatanitti jiraatte oo baay'ee nagarama anuma dhugaa waaqayyoo dubbachuuf yaani anu baay'ee manaan ba'u gannaadhas amma tokko yeroo gannaan gale waan ta'eef baay'ee manaa isin ba'u nan ba'a garuu guyyaa sanbata cheerchii deema cheerchii kiyyaa manatti gala kanaan areessayyuu hin deeman maaliif seetan yoo gadi baate ani qoxxobuuf birrii qusachuuf qofa otoo hin ta'in wantin hojjedhee dhufe karoora tokko malee wanta tokko malee akka meezuun cabduun lafatti ba'uun barbaadan dhugaa waaqayyoon isiniin jedha amma oona ja'a sadii ma afuriif hin deema ja'a sadii fixee jira jechuudha amma juuni ja'a torbaffaa keessa jiramini ani immoo ja'a meeqaffaan arfaffaa ja'a sadii fixuufan deemaa jira guyyaa gaafa tokko kaardii bilbila kiyyatti birriin achi fideerraa baasee guutee hin beeku maaliif kaardiin guutuu miti kaa kan biyyaa bahe kaardiin guutee ekelee asiif achi dabaluun miti waan tokko ittiin hojjechuuf namni waan tokko yoo hojjete yoo dadhabee mul'ise malee achii dhufe jedhee fira baay'isuu asiif achi dabalu maaltu sagate ijoollee keenya hedduu isaanii guyyaa biraa deebi'ee irra dubbata amma viidiyoon dheeratee jira jechuudha meebii akka carraa ta'ee ibsaan naa deebi'e kana booddeetti qaxxalee viidiyoo waraabee borgoon lakkisuu danda'a kanaaf obboloottan kiyya waa'ee madaamiitiif hin kaase madaamiin akkuma isinitti falfaltu itti falfalaa garuu jireenya keessanii kaayyoof karoora keessan galmaan gaachuuf of mataa kee qofa nama nabdatiin waaqayyo irra jakee kaawwadhu namni foonii eessattu hin dogoggora waaqayyotti kooluu gali kaayyoof karoora kee galmaan gali kana qofan siin jedha madaamiin immoo anis jireenya qaba yaa habiibti قلبي يا قرامي أنا كمان لازم بجوز بس مش أنتي الله بتشوفي فيديو تبعي أصلا يعني بشوفي فيديو تبعي شوفي أنا كمان لازم ضروري بجوز لازم بجيب بيبي لازم بحش حالي أنا ليش أنا كل مرة قدامة تبعك ليش كل مرة ناني تبعك تبع لولادك يعني عم تقولي مش أنتي ناني عم تقولي أصلا صنع يعني صنع انتي صنع اصلا مش نانا صنع نانا عم بتشتغل عم بنجيب مصاري اصلا بس انا كم متجوزت مثل انتي مش مثل انتي يعني اصلا نانا جوزت وانا وتصوبي عايش كويس يعني سوز جود بس نقع في اياني ارار واقعيو اسيني فاوايتو شالوم لايك شير سبسكرايب goda asana sai keessatti dogoggorroo jiraate dhiifama naa godhaan isiniin jedha eebbifamaa waaqayyo sinaa eebbisuu viidiyoo biraatti nama walitti deemnutti turti gaarii